Waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii godina Bunnoo Baddallee keessatti fudhateen diina harcaasee meeshaalee waraanaatii fi waraana bilxiginnaa hedduu booji'ee jira. Fulbaana 19 Abdii fi Gaadditni saba Oromoo waboon zoonii lixaa tarkaanfii diina baaraksu fudhachuu itti fufuudhaan diina du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaatii fi waraana bilxiginnaa hedduu booji'ee jira. Lola guyyaa kaleessaa fulbaana 19 bara 2022 ganama irraa eegaluudhaan godina Bunnoo Baddallee ona Cawwaaqaa ganda Cawwaaqaa lammaffaa keessatti eegaleen gooticha waraana bilisummaa Oromoo loltoota diinaa murna bilxiginnaa kanneen mataa nafxanyaa Abiyyi Ahmadiin torbee darbe keessa xiyyaaraan magaalaa Jimmaatti buusuudhaan magaalaa Baddallee keessatti poolisoota humna addaa Oromiyaa, milishoota poolisii idilee raayyaa ittisa biyyaa akkasumas poolisii federaalaatii fi farra riphee lolaatiin wal gurmeessuudhaan dhufan rasaasaan akaayee baarudaan macheessuudhaan ganda keessaa ari'ee ganda Cawwaaqaa shanaffaatti deebisee jira. Tarkaanfii ilaalee isaa waboon humna qindaa'aa waraana bilxiginnaa kana irratti fudhateen humni nyaaphaa 60 takka ajjeefamuu 34 madaa'anii jiru. Gama meeshaatiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon bireenii 4 snaayiparii takka qawwee IKM Turkii 30 fi IKM Durii 25 ujummoo dishqaa 2 boombii 30 rasaasa bireenii rasaasa IKMtii fi uffata waraanaa dugda diinaa irraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Akkasumas waraana bilxiginnaa poolisii humna addaa Oromiyaatii fi kan federaalaatii fi kanneen biroo waboodhaan loluuf bobba'an 19 ol booji'uudhaan gootummaa isaa agarsiisee jira. Fulbaana 19 irreef gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii ilaalee isaa waraana weerartuu bilxiginnaa irratti fudhachuu itti fufuudhaan godina Qeellam Wallaggaa ona Sayyoo keessatti diina du'aa fi madoodhaan adabee jira. Meeshaalee waraana garaagaraatis irraa hiikuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola waaree booda toora sa'a 7 irratti eegaluudhaan sa'a 2f waboon ona Sayyoo ganda Eeshoo keessatti gaggeesseen loltoota BP 26 ajjeesee 15 madeessuudhaan hospitaala Dambidollootti erguudhaan qawwee IKM 4 rasaasa bireenii sanduuqa takka harkaa dhuunfachuudhaan of duuba deebisee jira. Hanga gabaasni kun qindaa'etti lola kanaan ajajoota waraana dabalatee humna diinaa 70 takka du'aan 83 madoo cimaadhaan adabuudhaan odeessi keessoo diinaatii ba'u ni mul'isa. Reefkaa fi madoo kanaas galgala sana konkolaataa Isuuzii 2 oraalii 1 fi paatroolii 4 guuranii jiru. Kanaafis eega bulanii ganama konkolaataa Isuuzii 1 fi paatroolii 2 kaafatanii jiru. Madoo fi reefka gara mooraa waraanaa Hoomachoo mooraa leenjii Sanqallee fi madaa salphaa ammoo buufata fayyaa godinaatti yaalaa jiru. Lola kanaan waraanni bilisummaa Oromoo waboon qawwee IKM Turkii 5 PKM takka IKM 15 rasaasota IKM sanduuqa tokkoo fi kan PKM 3,000 hidhannoo waraanaatii fi meeshaalee biroo hedduu irraa booji'uudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Lola kanaan rifaatuu hamaa keessa kan galan dabballootni PPdhaan waan qabatanii fi gadhiisa wallaaluudhaan bishaan akaawaa jiru. Cibraan Ibruu Shinnigaas aanaa Cobii magaalaa Cobiitti lola gaggeesseen humna diinaa magaalaa qarqaraatti sochii gochuudhaaf ba'an ari'ee reebuudhaan magaalatti deebisee jira. Humni diinaa kunis sodaa cimaa keessa galuudhaan dishqaa halaala kaa'uudhaan guyyaa guutuu dhukaasaa yaa oolan waraanni isaanii boolla seenuudhaan ofirraa eegaa turan. Lola aanaa kanatti godhameenis humni PP madoo fi du'aan arrabamuu namoonni ijaan arganis himaniiti jiru. Qorattoonni yoonniidhaa mootummaan Itoophiyaadhaa yakka namooma naannoo Tigraayitti raawwate duuba jiraachuun himatan. Waraanichi irra deebiidhaan ka'uun isaa yakka hamaa dhaqqabsiisuu itti fufa jechuudhaan ibsan. Gareen ekspertoota mirga namoomaa waggaa darbe dhimma Itoophiyaa qorachuudhaaf hundaan akka jiranitti gabaasa isaanii jalqabaa gaafa wixataa baasaniin erga saraasa bara 2020 waraanni kaaba Itoophiyaatti jalqabee qaamoleen hunda yakka dhaqqabuu isaatiif ragaa argannee jirra jedhan. Humnoonni TPLF humnoonni mootummaan federaalaatii fi michoonni isaanii yakka waraanaatii fi namooma lammiilee nagaa irratti yeroo adda addaatii fi bakka adda addaatti raawwachuu isaanii komishiinichi eeran. Bakkeewwan adda addaatti haleellaa yakka waraanaatii fi yakka namoomaa madaaluu raawwachuu isaatiif ragaa amansiisoo ta'an qaba jedhee jira komishiinichi. Himannaa kana irratti mootummaan ifatti deebii kenna hin qabu. Haa ta'u malee ambaasaaddarri Itoophiyaa ergama siyaasaa qaba guutuus miti jechuudhaan balaaleffatan. Qondaalli TPLF garuu gabaasa komishiinichaa fudhachuu ibsan. Dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa mootummaan Itoophiyaadhaa
yakka namooma naannicha keessatti raawwachuu isaa itti ciccinee himaa ture jechuudhaan Associate Pressitti himanii jiran. Haa ta'u malee komishiinichi gabaasa fulbaana 19 kaleessa baase keessatti humnoonni TPLF yakka waraanaa ajjechaa gurguddaa saba Amaaraa irratti raawwachuu fi yakka gudeeddiitii fi miidhaa saalaa dhaqqabsiisuu isaaniitiif ragaa amansiisaa ta'een qaba jedhe. Qaamoleen waraana keessa jiran yakkawwan waraanaan yoo himataman kuni kan duraatii miti. Qorannoon waloo UN fi Komishinii Itoophiyaa waggaa darbee qorannoo isaa ifa godhan yakki waraanaatii fi yakki namoomaa qaamolee waraanaa keessatti hirmaatan hunda gahuu akka hin oolle himee ture. Gabaasni kun fulbaana 22 bara 2022 mana maree mirga namooma UN'if kan dhiyaatu yoo ta'u yakkoota waraana ta'uu hin oolle jedhaman dabalatee qaamoleen hundinuu ariitiidhaan waraana dhaabuu akka qaban himee ture. Dura teessuun komishiinichaa Kaarii Beetii Murungiin kaaba Itoophiyaatti dhukaasni irra deebi'aan jalqabuun isaa lammiilee nagaa irratti miidhaa fi yakka dabalataa geessisuun isaa waan hudhelle jechuudhaan himan. Osoo waraanni ammaa akka haaraatti hin jalqabin dura dubartoota Tigraay irra yakki gudeeddiitii fi miidhaan saalaa dhaqqabuu isaatiif ragaa qabna jechuudhaan himan. Ogeessonni qorannichaa gaggeessan Itoophiyaa keessatti haasawaan jibbinsaatii fi akka malee bal'achuuf saboota gidduutti jibba facaasuun hubadhee jira jechuudhaan himan. Kuni hokkora nama jeequudhaaf fiinxatti ba'ee fi haaloo boomsa facaasee jira jedhan. Ogeessonni kanneen qorannoon isaanii keessatti yakka hamaan akka ajjechaa murtii malee beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuun gudeeddii fi miidhaa saalaa lakkoofsaan guddaa humnoota mootummaatiin dhaqqabuu ibsan. Lola naannolee Amaaraa, Tigraay fi Affaar keessatti jiruun namoonni 100,000 lakkaa'aman buqqa'anii jiru. Naannoo Tigraay keessatti uummanni gara miliyoona 6tti siqu tajaajila baankiitii fi intarneetii dabalatee tajaajiloota bu'uura misoomaa erga dhaban deeggarsi namoomaa akka hin arganne dhorkaan naannichaa irra kaa'ame uummanni parsantaan 90 ta'u akka rakkoo deeggarsa namoomaa hamaadhaaf saaxilamu godhee jira jechuudhaan gabaasan. Gabaasni kun mootummaan federaalaatii fi naannolee isa waliin dhaabbatan yakka namoomaa akka hidhaa sabummaa irratti xiyyeeffatee fi yakka namummaan alatee namoota nagaa irratti raawwachaa turan jedhe. Ta'ee jedhanii miidhaa cimaa yakka miidhaa qaamaa fi sammuu geessanii jiru deeggarsi namoomaa akka hin dhaqqabnes danqanii jiru garuu gocha kana haalaa turan jedhe gabaasichi. Ibsicha keessatti hooggantuun komishiinichaa Kaarii Beetii Murungiin rakkoon namooma naannoo Tigraay hamaa fi yeroo isaan yoo ilaalle kan nama rifachiisudha jedhan. Tajaajiloota bu'uuraa akka nyaata, eegumsa fayyaa fi deeggarsa namoomaa kan dhorkamuu fi danqamuun uummata irratti miidhaa cimaa fidee jira jechuudhaan himan. Itti dabaluudhaanis yakka namoomaatii fi waraanaa dhaqqabuu hin oolle jedhan balaaleeffachuun mootummaan beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamee jira jechuudhaan himan. Mootummaan hatattamaan tajaajiloota bu'uuraa akka naannichatti deebisu gaafachuudhaan uummanni danqaa tokko malee tajaajila argachuu akka qabu gaafatanii jiru. Gabaasni kana fakkaatu kana duras dhaabbilee mirgoota namoomaatii fi hawaasa idil addunyaatiin bahaa turanis mootummaan Itoophiyaa garuu haalee jira. Mootummaan yakka namoomaatii fi waraana humnoonni TPLF raawwachuu hima. Komishiiniin kun gabaasa isaa keessatti humnoonni TPLF dhaabbilee deeggarsa namoomaa danqaa tokko malee naannicha keessa akka socho'an mirkaneessuu qabu jedhe. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa ogeessota mirga namoomaa UN kana hordofee ifatti waan jedhees hin qabu. Garuu Qataritti ambaasaaddarri Itoophiyaadhaa kan ta'e ambaasaadar Feesal Alijii Ibrahim miidiyaa mootummaan tajaajila oduu Itoophiyaa akka himanitti gabaasni komishiinichaa yakka humnoonni TPLF raawwatan hin himu jechuudhaan dubbate. Gabaasichi guutuu miti, ergama siyaasaa of keessaa qaba, rakkoo jiru guutumatti hin agarsiisu jedhan. Ambaasaadar Feesal gabaasichi haleellaan humnoonni TPLF gaggeessan guutumatti hin agarsiifamne jechuudhaan ajjechaa, saamichaa fi maatii isaan manneen barnoota, buufataalee fayyaatii fi qabeenya namoota dhuunfaadhaa irraan ga'an hin ibsine jechuudhaan himan. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa humnoonni TPLF naannoo Affaarii fi Amaaraa galuudhaan haleellaa jabaa fi saamicha dhaqqabsiisuu isaanii hima. Ji'oo bitooteessaa keessa qaamoleen lama dhukaasa dhaabuun isaanii waraanicha karaa nagaatiin xumuruudhaaf abdii horatee ture. Haa ta'u malee turtii baatii 5 booda irra deebiidhaan jalqabamuun isaa marii nagayaa abdatamee ture balaa irra buusee jira. UN'n Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa qaamoleen lamaan garee marii nagaattiin akka dhufan dhiibbaa taasisanii itti fufanii jiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa USA'dha Maayik Hamar muummee Abiyyi Ahmad waliin wal arganii mari'atanii jiru. Humnoonni TPLF tibbana mootummaan federaalaa magaalaa Maqalee irratti haleellaa diroonii raawwachuudhaan himataa jiru. Erga kaaba Itoophiyaatti naannoo Tigraayitti sadaasa bara 2020 waraanni jalqabee
namootni nagaa kumaatamaan ajjeefamanii miliyoonaan lakkaaman immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Waraanichi gara naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraatti babal'achuun qabeenyaa fi lubbuu namaa irra miidhaan guddaa geessisee jira.